Jerusalem baase hidhamee mana adru kusatee paarlaamaatti gaafatan malatan ka 12 marfee anduni wogaami shigir allo jedhe hojiin hidhee agarsiise jarri kun aga asirraa nutti booyan warri mootummaa deeggaru warri mootummaa keessa jiru kun mallasu bara mallasille inni mallasi mormaatuma ture ofirraa hidhani waan kana sagalee badii ufi godhaa jiran kana awwaaluuf immoo dhuguma teedii sodaatan mee yaada akkamii qabda asirratti ni sodaatu luka irratti kufeeram abiyyi luka teedii irratti kufeeram qeerroo akkatti ni jiru mee abiyyi teedii ayuutan abbichoodhaan adda koorratti waadaan isin gala kun saba hunda as oromo jiru 7.k abiyyi namicha kan haydhu amma ayyaanaan lola labsee jedhamti ani sirbasaasin dhaggeeffanne dhugaa rabbi hanamsa icite duwwaan dhaggeeffanne ilaa lafeen haa caaluu naa waraanu sirbasun dhaggeeffanne yuutuub irra dhaqeen lafeen haa caaluu naa waraanu nan kakadha dhiigni oromoo naa waraanu ani dhaggeeffataniitu asirraa garuu qorixa jechuun dhageerani duweetii isaanii ayyaana amartimitti deebi'ee dhaggeeffatte dhaggeeffadhe saboo koffaa dhaqeen dhaggeeffadhe saasilii waan monan jaaladha oromummaan kun mun ajjeeftan anna nyaatti mee dhuguma ayyaanaan akka jedhe kana namichi kun mee eega lola labse biyya jigsuuf miti qabsiisa ani immoo abbichuu kingan jedhu adda koorratti dhugaa rabbi kun oromoo hundarratti ta'uu baadhe maneedhaan agashaan biyyatti galii maneedhaan sinii gala dhiiruma sin harkaa caalu ajjeese jaalbattee ajjeese eenyu jawaarfaa biyyaa baase hidhee waan dogodhe kun namicha kana haa qabatu mee dhiiruma sin dhuguma sin cinaan qabdu dhuguma sin dhiir dhaltaniittu ji'a 9 dhalattanii sodaattoota mootummaan ta'ee hidhuu hin danda'u jettaati sodaata mee haa hidhan ani kunoo waada ne abbichuu jedheen abbichuu kiin jedheen adda koorrattan taattuu godhadha haa godhan jarru kun dhuguma dhalatani gaafa isaan dhuguma abbichuusa king gaafas adda koottan dadha eega akkas jedhe eega lola labseera jette miti ayyaana nutti agarsiisu qaamarre kan haa caaluu ajjeesee awwaala han jaalbattee akkas godhe hani ani eenyu waggaa meeqadha hani eenyu maqaan isaa Taayyee Danda'aa hidhe hani goota oromoo hundaa biyyaa mancaasee oromoo taphachaa jiru kun eega dhiira ta'e biyya bushaa jira miti lola nurratti labse miti biyya sun irratti biyya diigaa jira miti godhaa qaamarre isin dhiiruma isin goota keenya duuba keessan jirra let's go baby let's do this king Abichu king let's do this I'm asking for that na ani baay'ee emotional into ask tasgabbaaya sa'uun qabadhi famanaa godhaa baay'ee waan an aruufani kana ofuma keessan fiddan maaliifin Joa waan barreesse sun waa'ee oromoo irratti ko ijoorree hattuu kan irratti fiddan kana kanuma dhaabuuf akkas gootan malee waa sirballee walii galtaniiti even mircaa booda Dr. Asili lumutiin dhufaa jira yaa jaalattani achuma deemaa jirra maaltu nu jarjarsu lumutiin dhufaa argitu miti amma bakka kanuma alaabaan jijjiirama mircaa booda asli alaabaan jijjiirama that's where we going qaxxaamuraatiin qaba qabsooni warra shawaa qofa laallatti nuti warra shawaa jette bakka tana mee ibsa godhi maaltu warra shawaa taatimu what jenne lakki haasawa keessatti yoon dhageeffatin hin beeku duratti moo uleedhaan yaa warra shawaa uleedhaan beekamu uleedhaan jara garafna ani waa'ee akka kee gandummaan qabu dhibee warra akkasii kaansarii qabdan dhibaa maachuu lakkan suman gaafadhe siin gaafadhe isa duwwaa dhageesse anan jedhe kana keessa isa duwwaa dhageesse ani siif deemuuf mitana dhufenne shawaa uleedhaan garafna warri shawaa uleedhaan garafna warri shawaa uleedhaan nama diina garafna how about that warra shawaa jedhamu abdiisa warra shawaa jedhe abdiisa agaan jedhe waaqoo guutuun jedhe dhaggeeffatu warra shawaa jedhe waaqoo mormituu irraa yeroo paartii mootummaa deeggaruu irraa akkasitti taappellaa keessan beeknee gaafii gaafatan ani warra qawwee asli warra shawaa jedhen ulee shawaa ulee shimalli shawaa iyyuu shimalli shawaa mataa nama dhuufti taansee immoo iyyuu ammaan asitti ka barbaadu warra mootummaa deeggaruu fi warra mootummaa abdiisa agaan shawaa miti for your information abdiisa agaan deeggaruu miti asli nuti warra kanaa ilmaan akkanaa maarree jette akka waan qabsoon achi qofa jirtu xiqqishoo bakka sanan sirreessitu jette bar ilmaan jaarraa abbaa gadaatiin ilmaan taatee jette hin jenne iyyuu baga hin jedhemmo hin jenne iyyuu qabsoon akka faaletan ka kun rakkoon oromoo kana walitti dhukaasuuf deemu si gaafachuu fedheeti caaltuyyee ati yaada keetii irratti deembireetuuti yaaduma I know kanaafu የመሬቱ ያለ የእንትኑ ተጣጣ ጅራን ነሞታ ኑቲ ወጋ ቶርባን ቤግናስ ገዲ የምጣዱ ያለ የንቀቡ ተንጣጣ ነው የመሬቱ ያለ የምጣዱ ያለ የመሬቱ ተንጣጣ የንቀቡ ነው የምጣዱ ሰፌድ ችግር የለም እንቀም ማለት ሰፌድ ነው አልቱዬ ወያኔ ወንዶች ላይ ጫራን ከጫቱ ፊታዱ ጫቱ ደቂቃ ለማስያፌ ደቂቃ ከበጃ መሌ ያደ ሲገ
Gaarii si kabajamuu qaba. Waan ta'e keessaa fudhu waan ta'e dhiisaa uummata walitti kabajamuu kabajaa guddaa qabnaa fi caaltuu gaafa wayyaanee nutti tantalattalsan atoo aggaatmooshaan tantaltaloobin ነበረ አጋጥሞሽ ነበር ያ ነገር እኔ አንጠልጣይ ነኝ እንጂ ተንጠልጣይ አይደለሁም እኔ ኦሮሞ ነኝ እኔ የሸዋ ኦሮሞ ነኝ አሁን ልገም አንጠልጣይ ማንም አንጠለጠልብኝም እኔ ሄው ፈኬስተኒ ስንጥሩ ፌዳ ዋን ሶዳን እንጅሩ ዱጋ ጅራቹራፍ ሀረካተኒ ሄና አብይ ጀርሂስሴ ፋኖን ብዬ ኤጋ ማሊ ጀዶ ጅንደለጉ ሆማሚት ጋፈ ጀዋርሞ በኮይ ዳበት ወኪን ኦሮሞን ነመብራው ጅን ጃረም ይረክነዳ ጋፈን ደቄ ኤርትራ ደቄ ፍዴ ኦሮሞስ ዘረፍሲሴ ዋንደጎድ ዋብራቲ ከናቦሞን my whole point is ko yidu marratana dubbachu barbado ega namichi kullala labse ega biya sodaachise qabaati hidha maalif biya bushaa jirtu malee namichi agenda nu ta'un qabu Teddy Afro homa gochuu danda'onni insirba hojiinsa his artist entertain godha han barbaadu mo sirba warra inni mo warra saatiif sirbaan jiru inni guraagee dheeyyu inna calqabu he's not even amara miti namichi bakka o'et warra bulee nyaata isaa nama nyaachuu beekudha that's what he's doing I don't blame him haa ta'u immoo eega oromoodhaa hojjettanii afaan oromoo afaan federaalaa ta'uu isinitti waan hundustu meeyyu nama tokkan oromoodhaa tumsu maddii isaanii hin jiru natti maame Daani'el Kibret jibba oromootiin nama maraate nama barate biyyeessuun keessa hin jiru ani Birhaanuu Naggaan intini ta'e har'a Jawaarfaa Baqqalee Garbaa አንቺ ተጋሮ ነሽ በቃ ሸር ተጋሮ ታዬ ደንዳአንፋ ማድረግ ነው በየቦታው ኢሉ ዱበዱ ኢሉ ከኛ ዱበዱ ተጋሮ አንቺ ተጋሮ እኮ ነሽ እናክሻለን በደምብ ነው ማለት ተጋሮ እናት ቀሚስ ልበስ ቤቢ ልርገር ዩ ፊል ኦኬ አማ ተጋሮ ጨራን ከተጋሩት ትንሿ ልጅ ልርገር ቀሚስ ከተጋሩት ፕሊዝ ቀብሳው ተከነ ከይቅርታ ጋር ጥላሙንሽ ሁሉ ምሰግሻል ቀብሳያ ከና ባቃ ይቅርታ አድርጉ ሚውት ኢሉ ቀጥለስ ኢሉ ናዱ አስሊ ኢሉ ጨራ ኢሉ እንገ አባካ ማይክ ቀበዱ ማለት ማራከት አስሊ መቀበለሱና አበቹ ቀባ ወሪ ሶዳተኒ ዋይዘሪ ኢኮኖሚ ነጋፈቷን ኦሮሞ ነቤካ አኒስ አነከ ኬምቲ ዶከቴ ስናሰው አስዌር ጋር ወላሂ እኔ በደንብ አግሻለሁ አንቺ ተጋሮ ሙሉ ሙጫጥ ነው ኮነ ነቤክ ተምት መቃንኮ ዩትራስ ዱጋ ሌላ ቦታ ምን ታውቃለህ አንቺ ተጋሮ በጣም ታቀኛለህ በቃ መጨራ ነው ማደበርታ ወደ ወደ አስሊ ዋንተ ከነዳ አበቹ ቀባ አንተ ተራጽላኛ መሸወድ አይችልም እንደ ኦሮሞ አንተ ኦሮሞ ሆነ ባጋም በዚህ ተቀመጪ ገዴ ይረታ ይዱራ ቀሚስ አባቃ ማኑ ራሚቱን ጎን ሪያስሌ አመከነ ኑ ጎተላ ለቹምበር ትግሬን አፋን ኦሮሞ በርቴ ትግሬን አፋን ኦሮሞ በር ተጋሩ ትግሬን አፋን ኦሮሞ በርቴ ከና በረኮን ኦሮሞ ወልደ እንዴት ዮርማን አመረኮ ረኮንተ ይሰንተና ያ ሞር ያ ከ አረባይ እንደቀብደ ያ ሞርማ ሚጭዮኒ ይብሰቴ ሸዋ ፋርሱን ኦሮሞ ጉቱ ፋርሱዳ ሲገለ hay wallagga faarsuun oromoo guutuu faarsu arsii faarsuun oromoo guutuu faarsuudha malee nuti gandummaa wanni jamu laal kaabutta amrikasan injiru tigreen dabaree kiyyataafu wasli isin shawadini isin naman beeytan kaabutta ram miidiyaa gubbaan jirani tigree wanni jamu injirtu adeero jijjiirama tagaaruudha obboleessoo xillaadhaniin beekani jijjiirama irra dhufe kana bargin cirraa ka'eeti waraqaa dhaloota isii qabda ragaa isa haasaa akkasii dhiisa nama kabajuu habarannu asli tagaaroo fi eeluu wanni yaada ibsatu bakka hin jirtani eenyu ol caaltuun hin beekan gatii kafaltii amaara dura dhaabbateeti kasasamtee antigri kabajaan qaba obboleessikiyya antigri kabajaan qaba amaara kabajaan qaba saba hundaafu kabajaan qaba garuu ameerikaan siifna jedhanii ijoollee galatoon የቤቱን ህግ አክብሩ namni lamaataa dilee taatu ergaa isin jalaa fudhatee haa tokkummaa ofii itichuu himana naa isirratti wal arrabsanii miti nama kana hunda irratti akkam namni kuma qo'eeratti mootummaa deeggar warri mootummaa mormu wal arrabsan አሁን በወንበር ዙሪያ የተወያየን ነው ሲኒጋሌ በከዲዮ ከነ መረፋ በይፋ ደቀንሰን ማል መቃንሲ ከአብ ታንዛኒያ ጅርተራማ ታንዛኒያ ጅርተሪ ani oromo wali mariya dawaira wal qabdan thank you asli waninje haqa wali dhoysun gaari miti caaltuun dhugaa dubbachuudhaaf nama amaara dura dhaabbatee miciyyoon tun kophaa isii namni hundi ni beeka asii kunoo dipoorti goosisuudhaaf waan hin godhin hin qaban sii galee soo nama akka gatii kafalee gattiqqeessanii har'a gartee kushaasha viidiyooti jecha seenaa namarra deemuun gaarii miti tigree yoo taate abbaa feete yoo taate haga gartee saba Itoophiyaa taatetti waliin mari'achuuf mirga qabnaa jechuudha
So amma eenyu carraan kiyya moo eenyu? Carraan ka tagaarota. Carraan kiyya. Kan tagaaro achi elu. Ayyee galatooma hundi keessanuu shinnigaa fi caaltuun dhugaan mana keessan haa bulu. Namoota kaawwanis dhugaa waan mana keessan haa bulu. Ati warra mootummaa deeggarma warra mormu? Ani warra mootummaa mormu. Mootummaa mormuu duwwaa osoo hin taane mootummaanuu hin jira jedheetiin inni ittiin amanuun akka mataa kiyyaatti Itoophiyaa keessa ekeratu bulchaa jira jedheetiin hin amana. Aramin ta'u yaada bichaata. Narrabsu. Tokkoffaa kara sirba teediitti yoo kan deemnu ta'ee sirbi teedii akkamitti yeroo kana keessa bahuu danda'ee kan jedhuuf lammaffaa immoo sirbi teedii akkamitti akkana viraal ta'uu danda'e waan jedhu wal qabatudha. Tokkoffaa warra mootummaatu beeksisa labsii dabarsuuf ture sirba teedii kanaaf akka sabaaf sablammoonni Itoophiyaa hundi qophiidhaan eegganii jechuudha. Sirbi dhorkamee jira maxxanfamuu maali jedhaniitiin. Lammaffaa immoo maaliif sirbi yeroo ammaa kanatti bahee kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e sirbi yeroo ammaa kanatti wanni baheef gochoota suukaneessaa Oromiyaa keessatti deemaa jiran kana bulchiinsi magaalaa hedduu kan keessatti hirmaatan kana durriyyee magaalaa keessatti hidhannoo itti godhanii ilmaan Oromoo dararaa jirtu kana keessatti qaamni mootummaa heddumminaan waan argameef wanta kana dhoksuudhaaf wanti akkanaa kuni baasanii kan fidanii fi jechuu. Lammaffaa immoo teediin biyya keessa taa'ee mootummaa inqiiqaa wanni jedhu soba mootummaadhaan walii galteedhaan mootummaan nama ekeraa qeeqa'uu hin ajjeese Haacaaluu Hundeessaa maaliif waa'ee Minilikii dubbatta jedheetiin isa bira taa'ee nama lubbuun jiru isa qeequu dhiisii jechuudha. Teedii Afroo naashinaal gaardiidhaan eeggama Finfinnee keessa taa'ee jechuudha. Kana maaliif godha mootummaan osoo teedii Afroo kan mormuu ta'e gochoota akkanaa kana mootummaan kana wanni godheef sirbi kun ammoo itti yaadamee maaliif hojjetame wanni kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e sirbi kun wanni itti hojjetameef yookaan wantoota saba waliif buusanillee keessa jiraachuu waan danda'uuf yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaa kanarrattis ta'ee lafarrattis ta'ee sabaaf sablammoonni akka duraanii jechoota jibbiinsaa walirratti duuluu biyya keessatti wal ajjeesuun dhiphataa dhufaa jira salphataa dhufaa jira akka duraarraa maaliifi duraan qaama tokko ajjeesee Oromoo ajjeesee Amaaras ajjeesaa jira Amaara ajjeesee Tigrees ajjeesaa jira mootummaan jedhee itti himee sabni akkasii wal ficcisiisaa ture san sabni hunduu kana argee mootummaan gocha akkana akka hojjetaa jiru waan hubachuu jiruuf dubbii san owwisuuf nageenya sabaaf sablammoota waan hin barbaanneef nama walitti buusuuf gocha kana dalagee jechuu mootummaan itti yaadee teedii Afrootiin walii galee. Kanaammoo sirbi albumni guutuun akkamitti viidiyoon kabayaa ture guyyaa lama sadii keessatti albumni bahee gadhiifame. Mootummaan biyya kan bulchuu jiru bar waggaa 8. Mootummaan biyya kan bulchuu jiru waggaa 8 olii bar. Yeroo inni itti gadhiifame kanattu siif himuu jira malee isaan dura itti yaadaniitiin inni irratti hojjechuutti kan jiran. Mootummaatu amma daddafi ajandaan kun irraa jijjiiramu gadhiisi inni sirba. Sababni akkasi jedheetiin hin amanaani. Maaliifi kan jettu yoo ta'e gochoonni ammaa kana mootummaa yeroo dheeraa gocha suukaneessaa hojjechuutti ture. Eenyuun hojjetamu ture qaama